Akka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu attamooltan kamisa amajjii 13 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Hongeen Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa mudate hamaa ta'uun gabaasame naannoo Beenishaangul keessatti weerarri COVID-19 waan hammaateef uummati akka of eeggatu biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara bafa qaaduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa torban darbe mariin isaan bilbilaan taasisan bu'a qabeessa akka ta'e dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsa gaazexeessootaaf kennan keessatti beeksisaniiru. Akka Ambaasaadder Diinaan jedhanitti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa akkaataa jalqaba wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa hojii jaarmiyaalee waraanaan manca'anii deebisanii ijaaruu irratti pireezidaantii Baayidanii fi ibsa kennaniiru jechuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dippiloomatii gameessa kan ta'an akka ibsanitti mariin hooggantoonni biyyoota lammanii taasisanii bu'a qabeessa. Mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbanni fayyaa addunyaa fi dhaabbileen idilee addunyaa biroo rakkina kaaba Itiyoophiyaa keessa jiru irratti garee qabataniiru jechuudhaan balaaleffateera. Daayiriktarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom tibbana ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti akka gargaarsa kennaa jiru ibsanii Tigraayin galanii akka gargaarsa hin kennine mootummaan Itiyoophiyaa eeyyama dhorkuu isaa ibsuu isaanii gabaasni Masfinarraa ga'e ibseera. Dhaabbanni misooma hawaasa biyyoottan Afrikaa kibbaa inni Saadiq jedhamee beekamu guyyaa kaleessaa Maalaawii keessatti walgahii taasiseen waraanni dhaabbaticha jalatti gurmaa'uudhaan Moozaambiik keessatti lolaa jiru akka lola isaa itti fufu murteesseera. Waggaa darbee hidhattoonni amantaa Islaamummaa hordofu jedhaman Moozaambiik kaabaa kutaa biyya Kaaboo Dilgaadoo jedhamu keessatti jiraattota shororkeessaa jiru jedhamee waraanni biyyoottan miseensa Saadiq keessaa walitti qabaman lola irratti bobba'anii turan. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa kibbaa lollii hidhattoota irratti banan milkaa'aa akka jiru yommuu himan, xiinxaltoonni garuu rakkinichi ammayyuu akka fala hin arganne himanii mariin akka barbaachisaa ta'e dubbachuu isaanii gabaasni Maaleekii Maasiinaa Maalaawii Bilaantaayir irraa ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi neetoo fi manni maree dhaabbataan dhaaba nageenyaa fi waltumsa Awurooppaa yookiin OSCE jedhamee beekamu dhimma biyya Yuukireen irratti guyyoottan 3 fi bakka adda addaatti walgahii Raashaa wajjiniin taasisan keessaa isa tokko kan ta'e kamisa har'aa Veenaa keessatti taasisaniiru. Walgahiin guyyaa har'aa walgahii wixata dheengaddaa Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaan Jeeneevaa keessatti roobii kaleessaa immoo Raashaanii fi Naatoon Biraaselsi keessatti dhuunfaadhaan taasisanitti aanee kan godhamedha. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis akka oduu gabaastotatti himanitti Raashaa bakka bu'uudhaan walgahii sadan irratti kan hirmaatan waan irratti dubbatame akka biyyatti deebi'aniin pireezidaantii Raashaa Vilaadimeer Puutinii fi akka dhiyeessan Yuunaayitid Isteetsi akka eegdu ibsanii pireezidaantiin Raashaa fala rakkinicha karaa nagaatiin furuu akka filatan abdii qaban ibsaniiru. Marii Biraasils irratti jiila Yuunaayitid Isteetsi kan hoogganan itti aantuu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Windii Sheermaan mariin Naatoo fi Raashaa haala muddamaa ta'een akka xumurame ibsaniiru. Haalicha laaffisuudhaafis Raashaan waraana ishee 100,000 ta'an daangaa Yuukireen irraa akka fageessuu qabdu himanii ittuu kun hin ta'in garuu fala dippiloomaasii argachuun akka daran rakkisaa ta'e ibsaniiru. Akka Windii Sheermaan dabalanii jedhanitti walgahiiwwan torban kana taasifaman booddee ifatti murtoon irra ga'ame hin jiru. Iraan, Veenzuweelaa fi Sudaan akkasumas biyyoottan biroo 5 dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti mirga sagalee kennuu akka dhabuudhaaf deeman barreessaan olaanaan dhaabbatichaa Antooniyo Guutareez xalayaa pireezidaantii yaa'ii waliigalii dhaabichaa Abdullaa Shaadii fi roobii kaleessaa barreessaniin ibsaniiru. Biyyoottan yaa'ii dhaabbatichaa 193ffaa irratti dhiyaate dhimmi isaanii ilaalamuuf deemu biroo Antigwaa fi Barbaados, Riippaabilikii Koongoo, Giinii, Paappaawaa Niiwu Giinii akkasumas Vaanitaa'uu biyyoottan jedhamanidha. Akka chaartara yookaan seera mootummoota gamtoomaniitti biyyoottan miseensa dhaabichaa ta'an buusiin isaan waggaatti dhaabichaa fi gumaachuu qaban yoo waggootan 2 fi walitti aanee hin kaffalamne mirga sagalee kennuu isaanii akka dhaban taasifama.
Dhimma kanaa irratti murtoo dhumaa kan dabarsu yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa yommuu ta'u, haalli biyya buusii kaffaluu hin dandeenye sun yoo sababa dandeettii jaraatiin ol ta'e yaa'ichi mirgi biyyoottan sanaa akka hin haqamne taasisuu hin danda'a. Kanaan duras biyyoottan Afrikaa 3 Komoros, Sa'aatomee fi Pirinsipee akkasumas Soomaaliyaan rakkinni akkanaa isaan mudate dhimmi jaraa ilaalamee akka mirgi sagalee kennuu isaanii irraa hin haqamne taasifamee ture. Akka xalayaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti biyyoottan kanaa olitti maqaan isaanii dhahaman mirgi jaraa eegamee akka turu gochuudhaaf Iraan doolaara miliyoonii 18,000 fi 400,000 fi 12,438, Veenzuweelaan doolaara miliyoonii 39 fi 800,000 fi 50,761, Sudaan immoo doolaara 200,000 fi 99,000 fi 44 yoo xinnaate kaffaluu qabu. Biyyoottan biroo shanan mataadhaan doolaara 75,000 galii gochuutu isaanirraa eegama. Biyyi Kooriyaa Kaabaa qibxata dheengaddaa yaalii dhukaasaa yookaan furguggeessuu misaa'ilaa taasisuu ishee hordofuudhaan qoqqobbiin dabalataa akka irratti kaa'amu Yuunaayitid Isteetsi yaada dhiyeessiteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaadder Liindaa Toomaas Giriinfiild roobii kaleessaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii murtoo qoqqobbii jabaa akka Kooriyaa Kaabaa irratti dabarsu gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi meeshaa waraanaa Kooriyaa Kaabaatii fi eegumsa taasisaniiru kan jette namoottan 5 addaan baasuudhaan uggurii irra kaa'uu ishee roobii kaleessaa beeksisteetti. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma.